Shannawaa mattee rakkoo baanaan na irraanfatteedhaan inni adeessu gaafatan. Galatooma. Sunqoo jettee maaramoo innaa rakkoo shannawaa mattee rakkoo baanaan na irraanfattee walaloo Zalaalama Barraarraan fuute. Akkuma beekamu jijjiirama amma dhufeetiin kaneeyyumaan kanatti biyya keessa jiru kunuu mallattoo jijjiiramaa ta'e jechuudha. Kana duuba immoo artistiin Oromoo jiraa hin jiru kana Oromoo miti alagaanuu ragaa ba'a. Presenteeshinii kanarratti jiru waan madaaluu miti. Haa ta'uuti garuu gara fuulduraatti maaltu ta'uu qaba maaltu ta'e yeroo kanatti maaltu jira isa jedhu irratti artistiin Oromoo akka artii Oromootti waan ta'uu qabu akeeka itti himna jechuudha. Sirbaan qofa miti haasaanis akkasimoo akkas miti gachisiifamte aangoon gaafa abbaan dhugaa dhaqee galma Mililii qabatu dhiigni Oromoo biyya isaarraa baqatee waggaa 45 biyya alaa ture mootummaan amma jiru dhiiga Oromooti jedhee otoo amanuu baate biyyatti hin deemu. Haa ta'uuti immoo har'a maaltu ta'aa jira? Dhaabbileen lamaan hoggansi adda bilisummaa Oromoo fi hoggansi ODP siyaasa akkamii uummata keenya irratti taphachaa jiru kun kallattiidhaan nu ilaallata artistoonni. Amma nuun diinagdeedhaan nu ijaaruu miti waa'ee isaas nu gorsuu miti. Kanan qajeelfama fudhadhu miira hawaasa Oromoo irraa hin qajeelfama fudhadhaa. Qabatamaan uummanni Oromoo waan inni keessa jirurra artista ana qofaa miti artistoon dabballee tokkorraa ergama fudhatee kan sirbu yoo jiraate inni I don't know mirga isaati personaalii garuu miti. Har'a dhaabi kun lamaan otoo uummata Oromoo istirasii tapha siyaasaa uummata jidduutti taphachaa istirasii keessa nagalchaa jiranii artistiis uummata Oromoo mara istirasii keessa otoo jiru ammalan godhe seetan gaafa ntoota maqaa dha'ee nurraa dhoowwiya lammaa nurraa dhoowwiya abii nurraa dhoowwa yaa biyya yookaan qeerrottan iyya gaafan jedhu dabballoon viidiyoo bariitusaa feesbuukiidhaan maal jedhan beektu namoonni qaamaan illee beeku gurbattii kana qajeelfamni kan kennamuuf Asmaraarraa jedhani dhaabni hin galle gaafsa gurbattiin kun shalee abaa'ooti jedhan ani gadde guyyaa dabballoonni abaa'oo shane gurbattii kana viidiyoon qajeelfamatti kenneedhan waa tokkoon sinitti alootiin ani keessa jiru biizii taanu miti kana quba qabaadha. Silaa yeroo mijataan kana caalu hin jiru Oromoon ijaaramuudhaaf. Warren bilisoomneettan immoo ani wala boobne hin jenne bilisoomne irra hin jedhe malee bilisummaaf walabummaa gargar baasaa laala jechuun miidiyaan na fuuldura jiraafan dhaabbileen Oromoo maal argatan yoo jenne carraa wal ijaaruu namni kamuu ogummaa qabuun bilisummaadhaan ijaaramuudha. Waggaa 3-4 dura barbaannu akkamitti sooromuu dandeenya? Barbaannu summa akkamitti yoomuu dandeenyaanis mirga. Mallattoo jijjiirama kanaa jechuudha. Qabni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi ODP walakkaa jiru kun dhaabbachuu qaba uummata keenya. Gaafiin
Daafin malkaa dhagaa kolba galaafataa jedha abbaan kiyya yeroo baay'ee. Maal jechuu barbaaddeennaan inni malkaa dhagaatti dhalate gudar. Warra miidhaqanyitu karaa malkaa dhagaa qaxxaamuree gudar gabaa'u. Warri kolbaamuu gorfoo gararraadha. Ijoolleen tokkee kuttaa'ee illee. Warri miidhaqanyitu malaan rakkisu. Amma kolbi kun gaafa iyya dhagawasii gadee kaatee walakkaa gala. Jidduutti rakkate. Gaaf tokko warri midhaafiin malkaa dhagaa kolba galaafateedha. Daafiin dhaabbilee lamaan kana ummata miskiina harka duwwaa qabsaa'ee jijjiirama kana fide jidduutti rakkisaa jira jechuudha. Akka nuti tasgabboofnee of ijaarree egeree biyyattii kanaa maal goona? Kamirra gorre kamiin haleeli jennaam? Irra kanniin. Kanaaf inni kun jalqabbii gaariidha doktar. Mariin kun itti fufuu qabda jettaniittu. Inni karaa nagaatiinis qabsaa'u, inni karaa qawwee gatee galeeras kana gara fuulduraattis namni kadhanii jedhus yoo jiraate waliin taatanii yaa artistoota Oromoo raabuleen asham jennee gara fuulduratti gatti ijaaramnu karaa diinagdeetiin karaa maaliitiin biyya kana akkamitti ceesisuu akka dandeenyu isarratti enerjii guutuudhaan akka deemnuuf isin waliin taatanii akka qajeelfama walii laannu malee qofa qofatti ammoo maal kanaaf akkas nu godha. Kana booda dhugaa haasa'uudhaaf ummanni keenya tokko ta'eetu qabsoo kana kanaan ga'ee dhaabbilee lamaaniif immoo kan dhaabbilee hafaniif tokkatan nutillee garaa buleen waan barbaanne gochuu dandeenya jechuun barbaada. Itti yaadeen immoo kanaaf immoo itti guuta.